fi jechuun hawaadhuma kanaa ba'a jechuudha. Qubee hawaa kana keessaa bahu. Argitanii qubeedhuma hawaa kana keessaa bahuun jawfi jedhaan, kanaafuu jawfiidhaa bahaa jedhe. Lammaffaan immoo wal halqu, halqiidha, morma jechuudha. Argitanii morma kanaa bahaa jedhe. Morma gaafa jennu qubee mormaa aqsal halqii qabata, adnal wasaxal halqii qabata, adnal halqii qabata, kana sadan qabata. Mormumaa nuun jedhee nutti hime jechuudha waan mormaa bahu. Argitanii kana kalee xeengadda adda baasee nuu dubbate, ganaa adda baasee amma nuu dubbachuu deemaa jira. Argitanii kanaaf jennaano wallisaanu, sadaffaan immoo arrabaa jedhe. Sadaffaan arraba. Makaarija 11 moo makaarija meeqatu arrabarraa baha? Lisaan jechuun walumatti qabasaa dubbate inni kun kullii. Argitanii ganaa tokko tokkoon nuu dubbata. Ganaa immoo qubee immoo achirraa bahus ganaa nuu dubbata. Kanaafuu wallisaanu jechuun immoo arrabarraa bahaa jedhe. Qubeelee arrabarraa bahu makaarija. Washafataani ammas immoo arfaffaan hidhii lamaanii jedhe. Washafataani hidhii lamaanirraa baha, hidhii lamaanirraa bahaa jedhe. Shafataani gaafa hidhii lamaanirraa baha jechuun inni akka ilkaanii fi hidhiisoo. Faan kun amma maalirraa baha? Faa gaafa jennu hidhiidhaa fi ilkaanirraa baha. Isa kana maal godhanni? Shafataani hidhuma lamaanii gidduudhaa bahaa jedhe. Ganaa immoo makaraja isa adda addatti nuu dubbata. Isa 17 sana keessatti. Argitanii isa 17 keessatti ganaa nuu dubbata. Amma inni kun maanni walitti qabee dubbate deebise. Isa sila 17 jenneeyyuu gara 5tti deebise inni kun. Maaliif? Akka namaa galuudhaaf. Argitanii akka namaa galuudhaaf. Morma tokkotti lakkaa'ee, arraba tokkotti lakkaa'ee, ilkaan ammasoo jawfii tokkotti lakkaa'ee, hidhiis tokkotti lakkaa'ee, wal khayshuumu, shanaffaan immoo khayshuumaa jedhe. Shanaffaan immoo khayshuuma, funyaan keessaa isa bahu. Akka nuunii, akka gunnaa, gunnaatu funyaan keessaa baha. Gunnaatu iyyuu eessaa bahanni? Funyaan keessaa baha. Kanaafuu isa tanaan maal jedhaa jira? Khayshuum jedhee makaarija jedhee lafaa kaa'e. Makaarija tokko jedhee. Kanaaf iyyuu qubeelee yookaan immoo makaarija dheengadda dubbataa turre sana iyyuu walitti deebisee 5 bootaa 5 nuu kaa'eefi jechuudha. Isa dheengaddaa sanas hin dhabamsiisu inni kun. Isa dheengaddaa hin dhabamsiisu. Inni dheengaddaa maal ta'e? Kaassiidha. Inni mufrada godhe xiqqoosii mufradummaa qaba. Inni kun immoo aammi walitti aammamee dubbatee jechuudha. Amma fakkeenyaaf halqii yoo fudhanne halqii tokkicharraa fudhanna. Halqiin meeqa qabata? 3 qabata. Maal? Makaarija 3 qabata. Qubee oo meeqa qabata? Qubee immoo 6 qabata. Argitanii? Halqi jedhee tokkoon nu dubbatee asitti makaarija meeqa qabata? 3 qabata. Aqsal halqii fi wasaxal halqii fi adnal halqii qabata. Makaarija keessatti. Qubee keessattoo? Qubee keessatti immoo 6 qabata. Aqsal halqi yoo jenne qubee maaliin maal qabata? Aqsal halqi yoo jenne haadhaa fi hamzaa qabata. Qubee yoo immoo wasaxal halqi jenne oo aynii fi haa qabata. Qubee 2 qabata innis jechuudha. Adnal halqi yoo jenne oo innis qubee 2 qabata. Inni immoo maanni haa'ii fi ghaynii. Argitanii? Qubee 6 qabataa jenna. Kanaafuu ka lisaanas akkasuma makarajisaas qobaadha. Ka shafataanis qobaadha. Qubeensaas qobaadha. Ka khayshuumaa qobaadha. Kanaaf iyyuu inni kun akka aammiiti. Makarajinni bakka 5tti baase kun. Inni bakka 17 sunu akka kaassiiti jechuudha. Su'aal jettaniini kan makarajan fil jawfii jettaniin kun ola tokko tokkoon immoo zarzaruuf nu deemeera ammanni nu. Su'aal jettaniini kan makarajan fil jawfi makaraja meeqa qaba? Fil jawfi inni nuti dubbannee kaane makaraja meeqa qabaa jedhe. Wakam harfan yakhruju minhu
harfii meeqatu immoo bakka sanaa baha, harfii meeqatu bakka sanaa bahaa jedhe. Jawfii nuti jennee kaane makaarija meeqa qaba? Tokko. Ammas immoo harfii meeqa qaba bakka sanarraa? Jawaab deebi. Fil jawfi jawfii keessatti makhraju waahidu makhraja tokkichaa jedhe. Ka halqii meeqa jennee kaane? Sadi jennee mee makhrajnisaa? Inni kun immoo tokkichaa jedhe. Fil jawfi makhraju waahidu makhraja tokkicha. Watakhruju ni baha minhu isarraa immoo ahruful maddi thalaathati maddii sadeentu irraa bahaa jedhe. Ahrufu ni baha harfiiwwan almaddi thalaathati maddiiwwan sadantu achii bahaa jedhe. Maddiiwwan sadantu achii baha. Maaliif sila maal jennee kana jawfiin kun yookaa ka afaanii ta'a jenna yookaa ka mormaa ta'a jenna. Jawfiin hawaa jechuudha. Hawaa kana waan bahu. Amma fakkeenyaaf yaa ayyu aliifitti yaa jettee harkisaa jirtu sun eessarraa baartila? Qiila argitanii? Qiila qaafii yaa qii jettee qii eega dubbannee kaane yaa ittiin maddii yaa sun eessarraa baarti? Isii sana isiin inni nutti maa jiru adha maddii tadan jedhe. Yaquulu qaafii dammaa booddee isii sukuuna jirtu sana isiin sun eessarraa baharti? Isii sanadhaa kan inni nuu dubbataa jiru jawfii keessatti. Qubee keessatti kan inni nuu dubbataa jiru waawii sukuuna sanaa fi yaa'ii sukuunaa fi aliifii kanaa jechuudha. Kanaafuu isiin eessaa baati? makranjisiidha jawfiidha. Eshi jawfii famiyaa taatu jawfii sadriisa taatu jawfii halqiisa taatu achisii kanaa jedhe. Su'aal gaafi maahiya ahruful maddi harfitti maddii sadan amma jennee sun immoo maanni jedhe. Jawaab deebi. Hiyal aliifu tokkoffaan immoo alaliifu saakinatu aliifii sukunaadha. Almaftuuxu maa qablaha isii fataa taate maa qabliinsiidha isii fataa taate jedhe. Alaliifu saakinatu aliifii sukunaa almaftuuxu fataa taate maa qablaha maa qabliinsiidha fataa taate jedhe. Utuu maa qabliinsii kasraa taate yoo waa biraati. Argite? Kanaafuu maa qabliinsii fataa ta'uun sharxiidha jedhe. Wal waawu saakinatu waawii sukunaadha. Almadmuumu dammamamtuu kan taate maa qabla maa qabliinsii dammaa kan taate jechuudha. Maa qabliinsii dammaa kan taate. Utuu maa qabliinsii fataa taate yoo waawii maa qabliinsii fataa taate yoo isiin immoo gaafa sana maal taate? Ammas waa biraa taate. Isi bakka maallii keenyaarraan dhuftu jechuudha. Wal yaa'u saakinatu ammas yaa'ii sukuuna almaksuuru maa qabla maa qabliinsiidha kasraa ka qabdu maa qabliinisiidha kasraa ka qabdu qiila jennee jechuudha. Utuu maa qabliinsii fataa ta'e yookaan dammaa ta'e waa biraa ta'arti malee isa bakka har'a keenyaa kana dhuftu jechuudha. Kanaafiyyuu qubettiin kun makrajnisiidha. Qubee waawiin sukuunni qubeen makrajnisi eessa yoo jedhame jawfiidha. Jawfiidha qubee meeqa qaba yoo jedhame qubee sadii. Jawfiin immoo makraja meeqa qaba? Tokko qaba. Isii kana fa'aa bareechaati. Kanaafuyyuu qubeen kun sadan jawfiidha makrajnisiidha. Bakka sanatti akeekatamuu qabdi. Kanaafu waawiin kun dammaa utuu gadhiiftee yaa'ii fataa booda isii darbee dhufe akka khawuf jechuufa khawuf isiin kun har'a isiin kun maddalliin jedhamti malee maddalliin jedhamti. Eessaa baati isiin sunis khawuf sukuuna ofirraa qabdi. Isiin nuti barbaadaa jiru isii sanaa miti. Isiin nuti barbaadaa jiru isii maa qabliinsi dammaa harkifamtu sana jechuudha. Ni harkifamti. Kanaafiyyuu isii sanaa isiniin jenna. Akkasii asirra dhaabna darsii keenya. Haadaa wa sallallahu wa sallam alaa nabiyyinaa Muhammadin wa alaa aalihi wa sahbihi ajma'iin. وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويا أيها الجلاء ويا أيها الغباء
ويا أيها السميوت ويا أيها البلالات والرجال والرقبة مرتي خيسا والرسق عليك يدقا جرتان بكما جرتانوتي نجيني رحمن كأوني الرامد جسم برها هاجرات سنين جنة إيه علمي قوفتني قاي ما شاء الله كان لا لكرت في مرمى قاي كتي سوسو ببكما تشكلويو أركمانو واتو تقودت دبيجر كان علمي قوفو قاري لالكنو علمي أكنا قوفني garaa duuba kanaan ga'anii as keessaa gadi ba'utu irra wayya. Kanumaafuu ammallee rabbi ilmii isin haa quubsu. Namni mu'minaa waa lamarraan quufu jedha. Inumaa ammas namni mu'minaa waa lama keessatti dargaggeessa jedha. Ilmii barbaacha kana keessattii fi namni mu'minaa yashba'a min al-khayr. Khayrii irraa hin quufu. Yoo isa kana fixe sanaaf yoo isa sana fixe sanaaf yoomin gamaa gamanaan walitti qabadha jedhee akkasitti qalbiin isaa kun bakka hunda geessee waan khayrii taate walitti qabachuudhaaf hawwii godha. Baarakallahu fiikum. Ustaad Abbaa Hureyraa bagana gaannuftan. Akkasii darsii Ustaad Ismaa'il Jabeessaa isiniin jenna gamanumaanoo waa'ee makhaarijaa waa'ee xuruufaa. Bakkaalee harfiin irraa babaatu gaa bakka garaagaraa irraa babaatii kanas hin barsiisu jirani. Ustaad Abbaa Hureyraa darsiin kan isaaniiti. An darsii alallee isinii kennuu waan hin dandeenyeef. Angahadha.